dear student, I am Abdurrahman Kissen. Today I'm going to teach you English language. Let's start from greeting and Abdurrahman Kissen jedhama. Akkam naga jirtu bakka afaan Ingiliffaa jalqabarraa kaanee hanga nu dandeessise barannaa jechuudha. Har'aan tana kan jalqabu kallattumaan isa beginning ta'e bakka namni kamuu afaan kamuu irraa jalqabamu nagaa irraa eegalaa jechuudha. Let me begin. Barattoota afaan kamuu keessatti afaan kan ittiin jalqabamu nagaarraayi. Nagaa eega gaafannee booddee achi booda immoo wal baruudhaan jalqaba. Afaan kam keessattuyyuu afaan nageenyi iddoo lamatti qoodama. Innillee formal greetings and informal greetings jennee iddoo lamatti qoodna. Formal greeting kan jennuun formal jechuun isa kabajaa qabu jechuudha. Namoota keessattuu namoota gurguddaaf namoota kabajni maluun ka jennuun formal greeting jenna. Keessattuu haadha fi abbaa keenya keessummaa namoota kabajni maluuf kabajaan formal greeting isa kabajaa qabu jechuun ulfina ka qabuun nagaa jennaan. Informal greeting ka jennuun immoo hiriyootuma keenyaan namoota akka nuu ka bifa keenya fakkaataniin ka yogguu akka barbaanneen nagaa kallattii barbaanneen jenneen kan nutti mufanne ka jennu informal greeting jedhama jechuudha. Afaan kam keessayyuu jira. Fakkeenyaaf afaan Oromiffaa keessatti abbaa keetiin ati akkam bulte hin jettuun isin akkam bultan jettaan. Kanaafuu ati akkam bulte jechuun informal greeting yoo ta'u isin akkam bultan jechuun immoo formal greeting jedhama. Kanaafuu namni afaan Ingiliffaa karaa salphaa ta'een kafaltii tokko malee tolaan barachuu feetan peejii kana qofa follow gochuu like gochuu isinirraa eegama. Kanaafuu barnoonni keenya keessattuu guyyaa sanbata guddaa yeroo hundaa itti fufa. Peejii kana follow gochuun nu hordofaa. Yaa jalqabu formal greeting. Formal greeting jechuun nagaa kan kabajaa qabu, namoota kabajaa qaban, ulfina qaban, ulfeessine yogguu jennuun keessaa muraasni kanneen kana qofa jechuun miti. Kan biroos jiru. Ammaaf isin kana barnaan baay'ee baay'isa. Yaa jalqabu. Let me start. Formal greeting. We can say good morning. Yeroo sa'aatiin ganama taate lafti barii taate good morning jennaan jechuudha. Kunillee hiikan gara afaan Oromiffaatti akkam bultan. Akkam bultan. Akkam bulte yogguu nama tokkoof ta'e jechuudha. Sa'aatiin ganama yoo ta'e good morning jennaan. Inni lammaffaan good afternoon. Good afternoon. Akkam ooltan. Sa'aatiin waarii booda yogguu ta'e akkam ooltan jennaan jechuudha. Good evening. Good evening. Kun immoo galgala. Iddoo dukkanti seene jechuudha. Waariin akkam. Akkam waariiffattan jenna jechuudha afaan Oromiffaatiin. Inni biraa immoo how are you? How are you? Akkam jirtu? Nagaa jirtu jechuudha. Inni biraas how do you do? How do you do? Akkam nagaa jirtu? Akkam nagaa jechuudha kunillee. Amma immoo kara informaalitti isin ceesisa. Akkuma sila isiniin jedhe afaan Ingiliffaa keessatti nageenya karaa lamaan dhiyeessuu dandeenya. Innillee formaalii fi informaalii isiniin jedhe garaagarummaa iddoo formaalitti fayyadamnuu fi akkasumallee informaalitti fayyadamnu isiniif himee ture. Kanaafuu amma deebii isaa ilaallaa jechuudha. Response jechuun deebii jechuudha. Namni tokko good morning yoo nuun jedhe no maal jennaan. Good afternoon yoo nuun jedhe maal jennaan. Ka jedhu ilaallaa jechuudha. Akka asirratti ilaalle kana. Good evening yoo nuun jedhe maal jennaan. How are you yoo nuun jedhe maal jennaan. How do you do yoo nuun jedhe maal jennaan isa jedhu ilaalla. Kanaafuu namni tokko good morning yogguu nuun jedhe deebiin keenyas good morning ta'a jechuudha. Responsiin. Namni tokko good afternoon yogguu nuun jedhe deebiin keenyas good afternoon jennaan jechuudha. Namni tokko good evening yogguu nuun jedhe nus good evening jennee deebisnaa jechuudha. Namni tokko how are you yogguu nuun jedhe nuti kan jennuun I am good, I'm fine yookaan immoo fine yookaan
Great jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Inni biraa how did you yogguu namni tokko nuun jedhe deebiin keenya kanuma ta'a jecha. How did you? How do you? The same reply. Deebii isuma fakkaatu kenninaaf. Keessattuu how did you ka fayyadamnu qormaata irratti illee yeroo baay'ee ni dhufa namoota hin beekneef fayyadamna. Nama haaraa jechuudha. How did you yogguu nu jenneen namichi sunillee how do you do nuun jedhee nu deebisa jechuudha. Deebiin isaatis how did you takkumaa jechuudha. Akkam nagaa jirtaa jechuudha. Deebiin keellee nagaa fayyaa akkam nagaa jirtaatis akka jechuu ta'a jechuudha. Bartoota barnoota keenya har'aa afaan Ingiliffaan nagaa gaafachuu barannee jirra. Irra deebuun shaakala dubbisa isaa yookaan pronunciation isaa yogguu irra deddeebitanii yaaltan isiniif gala. Fakkeenyaaf good morning, good afternoon, good evening, how are you, how do you do, good morning, good afternoon, good evening, I'm good, I'm great, I'm fine, fine. This is the third response. Please practice at your home. It is free. No tuition fee. Kabaltiin qabu bilisa irra deebuudhaan qofa yaalaa baradhaa. Kutaan itti aanu guyyaa biraa